Akkam jirtu baga nagaan deebitanii dhuftanii egaan har'ammoo kan walii wajjin ilaallu gaaffii siyootii muraasa ibsasaa duukaadha. Kanaaf hanga xumuraatti nu duukaa ta'a. Akkasumallee subscribe share gochuu hin dagatina. Okay, tole egaan akkuma nama isiniin jedhee gaaffiiwwan muraasa jechuudha kan walii wajjin ilaallu. So gaaffii jalqabaarraa haa kaasnu. Gaaffiin tokkoffaa maalidha kan inni jedhu? A nurse is assessing a patient jedha. A nurse is assessing a patient jedha. Okay. A nurse is assessing a patient with left-sided heart failure jedha. Which finding is expected jedha. Patient left-sided heart failure qabu yookiin immoo onneen isaa gama bitaadhaan jirtu namni miidhame tokko wanti nuti irraa expect goonu yookiin wanti nuti irraa ni arganna jennee yaadnu tokko maalidha? Maybe symptomoota yookiin saayinoota jechuudha. So maal jedha? Peripheral edema jedha. Peripheral edema jedha. Bin jugular vein distension jedha. Akkasumas sirramoo crackle lungs jedha. Crackle lungs jedha. Disa weight gain jedha jechuudha. Weight gain jedha. So amma deebinee itti dhufna jechuudha. Inni lammataan gaaffii lammaffaa maal jedha? A patient with history of heart failure jedha. History of heart failure present with shortness of breath, fatigue, crackle in both lungs jedha. Sagalee abnormaaliin ta'e yeroo askulteet koonu langii irratti ni dhageenya. Rails yookiin crackles kan jennu jedha. So which nursing intervention most appropriately jedha. Kana jechuun hojiin narsii inni hangafaa yookiin immoo the most appropriate kan ta'e isa kamidha? More kan sirrii ta'e jechuudha. A encourage fluid intake 4 liters per day jedha. Guyyaatti liitirii 4 dhangala'aa akka inni fayyadamuu qabu gorsaa jira jechuudha. B elevate the legs above heart level jedha. Miila isaa asii ol akka inni kaasuu qabudha jechuudha. C monitor daily weight and fluid intake and output jedha. Dhangala'aa hagam akka inni fudhachaa jiru hagam akka inni eliminate yookiin baasaa jiru ilaali jedha. D immoo maal jedha? Administer morphine for anxiety jedha. Morfinii kenniifi jedha jechuudha. So itti deebinee dhufna isa kanatti. Laffaan maal jedha? Your patient is experiencing congestive heart failure jedha. Your patient is experiencing congestive heart failure jedha. What medication would you expect to administer to strings of myocardial contractility jedha. Myocardial contractility kan jabeessuu danda'u yookiin immoo kan cimsuu danda'u qorichoota armaan gadii keessa isa kamidha jechuudha. NAC jedha, angiotensin converting enzyme jedha, B furosemide jedha, C nitroglycerin jedha, D immoo digoxin jedha jechuudha. So gara jalqabaatti deebinu isa dura garuu jalqaba irratti wanti ta'e keera anaatomii fi fiiziyooloojii hartii xinnoo ishee ilaallu jechuudha. Egaan hertii keenya anaatomii ishee gaafa ilaallu kan isheen fakkaattu actually yeroo baay'ee lubbi qirtsiidhaan kan nuti fakkeessinu dhugaan jiru garuu onneen dhala namaa kanadha jechuudha kan isheen fakkaattu. Kunumtuu chaambaroota garaagaraa afuridha kan inni qabu jechuudha. Chaambaroota garaagaraa afuridha kan inni qabu. Akkasumas immoo veenaa kaavaa kan jedhamu lamadha gurguddaa kan inni qabu jechuudha. Innis inni gama olii kanatti argamu superior veenaa kaavaa jedhama. Superior vena cava jedhama. Akkasumas gara godaa kanas kan jiru jira. Inni immoo inferior vena cava jedhama jechuudha. Inferior fi superior vena cava dha jechuudha kan isaan argaman. Hojiin superior vena cava dhiiga upper part of body yookiin immoo naannoo sammuu upper limb keessa jiru gara onneetti akka inni qulqullaa'u jechuudha kan inni gadi fidu. Akkasumas immoo karaa inferior vena cava immoo mudhii gadi warra jiran keessumaa immoo luka keessaa fi dhiigni onneetti deebi'u kan simatu karaa inferior vena cava dha jechuudha. So amma gaan dhiigni jalqaba irratti karaa lamaan iyyuu dhufee karaa superior vena cava gaafa seenutti chaambarii afurtu jira jennee ture. Chaambarii afur keessaa kan inni argatu jalqaba irratti right atrium jechuudha. Right atrium gama kanatti kan argamu right atrium jechuudha kan inni argatu. Zan gara isaatti kan inni darbu right ventricle jechuudha. Right ventricle jechuudha kan inni darbu. Erga akkas darbee booddee maalidha kan inni ta'u jechuudha. Karaa pulmonary artery gara sombaatti jechuudha kan inni deemu. Karaa pulmonary artery gara sombaatti jechuudha kan inni deemu. Isa booddee pulmonary artery dhiiga dioxygenated ta'e kana keer godhee deebi'ee dhufee karaa
left atriumii gara left ventricleetti seenaa jechuudha yookiin karaa bicuspid valve jedhamtu left atriumii gara left ventricleetti shanta godha jechuudha yookiin flow ta'a jechuudha dhiigni qulqulluun sun. Isa booddee egaa hojiin cimaan kan jiru gara kamidha jechuudha? Gara bitaa irradha jechuudha yookiin immoo gara left ventricle kanadha jechuudha. Maalidha hojiin left ventricle? Karaa aortaa yookiin immoo karaa aortic valve kan jedhamtu kanaadhaani kan inni maal godhu pump godhu jechuudha. So just gabaabumatti anatomy physiology isaa kana fakkaata jechuudha. Actually bal'aadha baay'ee. Fakkeenyaaf amma sila pulmonary artery jedheen ture akka seeraatti immoo artery carry oxygenated blood jennee baranne hin jire. So amma garuu as biratti dioxygenated dha kan inni care godhe. Maaliif except pulmonary artery wanti jedhamu gatii jiru. Akkasumas immoo dhiigni gara yeroo namni tokko qilleensa godhee carbon dioxide baasee oxygenii fudhatu dhiigni qulqulluun jechuunis immoo oxygenii care godhee dhufu oxygenated blood immoo karaa pulmonary vein jechuudha kan inni garuu vein maal kan inni care godhu dioxygenated blood garuu except pulmonary vein jechuudha. Akkasumas immoo valvoota garaagaraa afurdha onnee keenya irra kan isaan jiranii. Fakkeenyaaf amma right atriumii right ventricle gidduutti valve mataa isaa dandee tricuspid valve jedhamtu jirti jechuudha. Akkasumas immoo right ventricle gara pulmonary artery kan dabarsu immoo kan mataa isaa dandee valve pulmonary valve jedhamu jira jechuudha. Akkasumas immoo left atriumii gara left ventricle illee mitral valve yookiin bicuspid valve kan jedhamu jira. Akkasumas left ventricle gara aortaatti kan darbu immoo aortic valve kan jedhamu valvoonni garaagaraan afur jiru jechuudha. Excellent. Egaa amma gara right left itti gaafa dabarru left side jechuun onnee gara left yeroo isaan miidhamanidha jechuudha. Right side kan jennu immoo gara right atriumii right ventricle gaasaan miidhamanidha jechuudha. Okay, gara gaaffichaatti dabarru. Gaaffiin jalqabaa maal kan inni jedhu gaafa jedhu NRC is assessing a patient with left-sided heart failure jedha. Which finding is expected jedha. Left-sided heart failure namni qabu tokko maalidha kan inni calaqqisiisuu danda'u yookiin immoo maal isarraa eegnaadha. So let's start from the some descriptive about left-sided heart failure. Left-sided heart failure kan jennu yeroo onneen keenya inability to pump blood jechuudha yookiin immoo onneen keenya gara bitaa yookiin akkuma sila siniin jedhee ture left ventricle yookiin left ventricle yookiin immoo gama bitaadhaan kan isaan jiran yeroo isaan pump gochuu dadhaban kan inni uumamudha jechuudha. Inni kan biraan maalidha kan nuti ilaaluutii qabnu paatoofiiziyooloojii isaadha. Paatoofiiziyooloojii isaadha gaafa jennu akkamittiin dhibeen kuni kan inni dhibee ta'uu danda'u mallattooleen argisiisu bifa maaliidha kan jedhu immoo ilaalu. Tokkoffaa irratti left ventricle seeraan hojjechuu dadhabuun maalidha kan inni fidu dhiigni akka inni ol deebi'u yookiin immoo pireeshariin akka inni pulmonary irratti ooludha kan inni godhu jechuudha. Yeroo kanatti left atriumiin sirriitti hojiisaa hojjechaa hin jiru taanaan maaltu dhufa jechuudha pulmonary circulation irratti rakkootu dhufa jechuudha. Kun immoo maalidha kan inni fidu increase pressure leak fluid in the alveoli jechuudha yookiin immoo alveoli kan jennu irratti air sac field irratti garuu maaltu uumamuu danda'a dhangala'aan kuufachuu danda'a jechuudha. So paatoofiiziyooloojii isaa akkas ta'e kan inni uumamu zan dhangala'aan somba keenya irratti yookiin immoo alveolii kan jenne amma irratti gaafa argamutti immoo baay'inaan sagaleen adda ta'e yeroo askulteet goonuu ni dhaggeeffanna jechuudha. Sagalee maal jedhu crackle yookiin immoo sagalee maal jedhamu crackles yookiin rails sound kan jennu yeroo baay'ee kun kan inni uumamu alveolii keenya irratti yeroo dhangala'aan yookiin immoo mukasii wayii uumamudha jechuudha. So mallattoo akkasiidha kan arginu. Kanaafuu crackle in the lung is clinical sign yookiin immoo classic sign of what jechuudha left-sided heart failure dha jechuudha. Left-sided heart failure. So eenyumoo maal jedha peripheral edema dha jedha. Egaa amma peripheral edema kan nuun shakkinu yeroo baay'ee maalidha right-sided heart failure gaafa inni miidhamudha yookiin immoo yeroo baay'ee right side jechuun yeroo baay'ee veinii keenya faa gaafa inni dhiiga deebisu dadhabudha gara right atriumii fi gara right ventricle jechuudha. Kanaafuu blood flow back to the heart reduced ennaan maaltu dhufuu danda'a peripheral edemaan dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumallee jugular vein jedha deemnoo jugular vein yeroo baay'ee left sided heart failure duukaa osoo hin taane
right sided heart failure duukaa mallattoo dhufuudha jechuudha. Naannoo morma kanatti veeniin argamanii hidhiita'uu fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Okay, siinsaa immoo maal jedhaa? Crackle in the lungs jedha. Inni kun maalidha jechuudha? Deebii sirriidha jechuudha. Why kan jedhutti gaafa dabarru amma dubbadheen kee left sided heart failure jechuudha. Akkuma isinitti agarsiisaa ture. Right sided jechuun right atriumii, right ventricle. Left sided jechuun immoo left atriumii fi left ventricle jechuudha. Dhiigni qulqulluun yookiin immoo sombi karaa pulmonarii veenii dhiigni qulqulluun gara left atriumidha kan inni seenu. Left atriumiti immoo gara yootti darba gara left ventricleetti darba. Amma garuu left sided miidhame jechuun left ventricleetu maal ta'uu dadhabeera? Pump gochuu dadhabeera jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a jechuudha? Pressuriin ol deebi'a jechuudha. Gareessaatti gara sombaatti yeroo kanatti fluidiin garaagaraa sombarra yeroo kufamutti yeroo askulteet koonu sagalee addatee crackles jedhamu abnormal sound kan dhaggeeffannaa jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee left sided wajjiniin crackle is the commonest one jechuudha. So deebiin isaa siidha. Garuu weight gain immoo maaliif hin ta'u? Yeroo baay'ee heart failure weight gain qabaataa yoo jennee ilaalle yaa sirriidha. Garuu immoo gaaffichi specific godhee maal nu gaafate? Left sided jedhee nu gaafate malee heart failure hin jenne. Kanaafuu left sided gatiin jedhee fi deebiin irra caalaatti dhiyoo ta'e eenyudha? C crackles in the lungs kan jedhudha jechuudha. Okay, gaaffii lammaffaatti dabarru. Gaaffii lammaffaa immoo maalidha kan inni jedhu? A patient with history jedha. Okay, a patient with history of heart failure jedha. Maal qaba namni kun? Heart failure qaba. Kanaafuu heart failure kana wajjin immoo maaltu dhufeera? Shortness of breath jedha, furriin ciccitaa, akkasumas fatigue, miirri dadhabbii jira. Crackle in the both lungs jedha. Somba isaa lamaan isaarratti iyyuu sagaleen adda ta'e ni dhaga'amadha. Yeroo kanatti maalidha? Which nursing intervention most appropriately jedha. Egaan hojiin narsiin hangafaan as biratti baay'ee barbaachisaa ta'e isa kamidha? Warra filannoo keessa jiran keessaa jedha. Any encourage fluid intake 4 liters per day jedha. Guyyaatti dhangala'aa yookiin immoo bishaan liitirii 4 akka inni fayyadamuu qabudha jechuudha. Kan inni recommended godhu kun deebii sirriidha. Kan wajjin ilaallu ta'a. Inni biin maal jedha? Elevated legs above heart level jedha. Ni ilaalla. Siin monitor daily weight and fluid intake and output jedha. Okay. Biin administer morphine for anxiety jedha. So gara ibsa isaatti gaafa dabarru egaa asirratti akkuma isin argaa jirtan maalidha kan inni jedhu? Tokkoffaa irratti patientiin kun history of heart failure kan inni qabu, akkasumallee mallattoon agarsiisaa jiru baay'eetu jira jedha. Mallattoo akkamii jira? Shortness of breathing jira, fatigue jira, akkasumas crackling jira jedha. Kun immoo mallattoo maalidha? Mallattoo heart failure jechuudha. Specified goonee gaafa laallu garuu yeroo baay'ee mallattoon kun mallattoo left side dispakkachuudha kan inni barbaadu. Ammarratti garuu kan inni nu gaafate maalidha? Nursing interventionidha. Kanaafuu nursing interventionii baay'ee godhamu keessaa kan filachuu qabnu garuu warra kana afran qofa keessaadha jechuudha. So maalidha jechuudha? Yoomiyyuu taanaan saayinsii isaarraa gaafa jalqabne ilaallu mallattoon inni dubbachaa jiru kun heart failure, shortness of breathing jiraachuu, fatigue jiraachuu, crackle in both lungs jiraachuun sign of fluid in the lungs yookiin immoo sombarratti dhangala'aan baay'achuudha. Mallattoon kun kan inni argisiisaa jiru. Kanaafuu ammarratti maal jechuudha? Patientii kan barbaachisu restrict gochuudha jechuudha. Warra kana keessaa restrict gochuu danda'uti qabna fluid jechuudha. Yookiin immoo daily weight isaa yookiin weight gain isaa safaruu, akkasumas immoo fluid amma fudhachaa jira amma immoo eliminate gochaa jira kan jedhu adda baasuun dirqama keenyadha jechuudha. Okay, maalifidha kun baay'ee barbaachisaa kan ta'e heart failure irratti major concern kan ta'u maalidha? Fluid retention jechuudha. Fluid retention baay'ee major concern jechuudha heart failure irratti. Kanaafuu patientiin kun fluid retain ta'ee gatii jiruu fi haadhuma isaa dhangala'aa guyyaatti liitirii 4 akka inni fayyadamu recommended gochuu hin qabnu jechuudha. Akkasumas immoo biin immoo maal jedha? Elevated leg above heart level jedha. Elevated leg above heart level jechuun miila isaa tokko asii ol haa kaasu jechuudha. Kun immoo yeroo baay'ee right sided heart failure yookiin immoo peripherally deema yeroo miilli isaa fadhii ta'uudha kan nuti fayyadamuu dandeenyu. Isaan alatti as biratti garuu wanta inni barbaachisuuf hin qabu jechuudha. Siin immoo maal jedha? Monitor daily weight and fluid intake jedha. So deebiin isaa inni sirrii maalidha? Maalidha? Si maal
monitor daily weight and fluid intake and output jechuudha. Okay, inni kan biraan maalidha? Administer morphine for anxiety jedha. Egaa kanas kennuu ni dandeenya. Garuu yeroo baay'ee kun kan inni laatamu patientii heertiin isaa fail godhatee haa ta'u malee garuu as pain management dha kan inni laatamu. Maybe just pain ifaa yoo qabaate namni sun malee akka first line drugs yookiin immoo akka first intervention itti ilaalu hin qabnu jechuudha ammas biratti. So deebiin isaa sirrii maalidha? C monitor daily weight dha jechuudha. Gaafiin keenya lidhuma maalidha? Your patient is experiencing congestive heart failure jedha. Experiencing congestive heart failure jedha. What medication would you expect to administer to jedha? Strengthen of myocardial contractility. Amma gaa kan inni jechaa jiru congestive heart failure akkamitti yaaltaa osoo hin taane adda baasee specific godhee strings yookiin immoo maslii onnee keenya wanti jabeessuu danda'u qoricha ati laachuu qabdu maalidha? Maaliif onneen keenya kan inni pump godhu maal isaa fayyadameedha? Maslii isaa fayyadamee contract pump godha gatitee fi isa kan jabeessuu danda'u maalidha jedhee kan inni gaafachaa jiru. Egaa guutummaa isaa gaafa jalqabnu CHF kan jennu yookiin immoo congestive heart failure jechuun it is a condition happened when our heart is unable to pump efficiently jechuudha. Seeraan gaafanni pump gochuu dadhabu congestive heart failure qaba namni sun jenna jechuudha. Mallattooleen isaas waan akka shortness of breath dha, darbee swelling jiraachuu ni danda'a sirriitti fi kan kana fakkaatu jechuudha. Mallattoo garaa garaadha kan inni qabu. Egaa qorichoonni isin argaa jirtan kun hundumtuu ni kennamu. Hundumti isaanii ni kennamu. Eeyyuf congestive heart failure patientidha jechuudha. Kennamuu ni danda'u. Garuu immoo maalidha kan inni gaafate? What medication would you expect to administer to strengthen myocardial contractility jedha. Jabina maslii onnee nama sanaa kan jabeessu qoricha laatu isa kamidha jedheedha kan inni gaafachaa. Een maal jedha? Angiotensin converting enzyme jedha. Angiotensin converting enzyme jechuun yeroo baay'ee ni kennama. Garuu kan kennamu maalifidha? To reduce blood pressure. Blood pressure nama sanaa xinnoo akkan gadi bu'uufidha jechuudha. Kunis kaayyoon isaa maalifidha? Workload onnee hir'isuufidha jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee laatama. Garuu kun maalidha? Strength of myocardial contractility irratti homaa tokko yoo walitti dhufeenya hin qaban jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa nama sanaa qofadha kan inni hir'isu. Inni itti aanu maali? Furosemide jedha. Furosemide jechuun yeroo baay'ee excessive fluid gaafa jiru maal kan godhudha? Kan waste godhudha kan yookiin immoo nama dhangala'aa nama sana keessaa baasudha jechuudha. Inni kunis yeroo baay'ee CHF irratti baay'ee qoricha barbaachisaadha. Maaliif edeemaa tas ta'uu dhangala'aa retention hin jiraata gatiteef jechuudha. Garuu immoo maalidha? Strength of myocardial contractility maal gochuu hin danda'u? Dabaluu hin danda'u yookiin maslii keenya jabeessuu hin danda'u. Hojii onnee illee maal gochuu danda'a malee? Hir'isuu danda'a malee jechuudha. Inni kan biraan nitroglycerinidha jedha. Eeyyeen nitroglyceriniin qoricha baay'ee bareedduudha. Inni kun immoo yeroo baay'ee kan nu fayyadu maalidha? Akka anjiinaan yookiin immoo waan akka chest pain gaafa jiraatu pain relieveridha. Akkasumas vasodilatorydha jechuudha. Vasodilatorydha malee strength of myocardial contractility keenya irratti walitti dhufeenya addatee hin qabu jechuudha. Inni kan biraan digoxinidha jechuudha. Inni dhumarratti argitan digoxin deebiin maalidha jechuudha? Digoxinidha jechuudha. Digoxin jechuun qoricha forcii myocardial contractility sirriitti maal godhudha? Dabaludha jechuudha. Onneen keenya akka inni masliin isaa jabaatu qoricha godhudha jechuudha. Kanaafuu garuu as biratti kan isin qabachuu qabdan angiotensin converting enzymenis, nitroglycerininis, digoxininis qoricha yoon fayyadamuu dandeenyudha. Yeroo congestive heart failure jiru sirriitti fayyadamuu dandeenyudha. Garuu immoo gaaffiin gaafatamne strength jabina maslii onnee keenya kan jabeessu isa kamidha jedhamni gati gaafatamneef deebiin isaa digoxinii ta'a jechuudha. Ammallee gaaffii biraa walitti deebina. Egaan kana fakkaata jechuudha. Barnoonni keenya guyyaarraa I think wanta xinnoo tokko akkasiin irraa barattan abdiin qaba. Caalaatti immoo karaa YouTube kana bal'inaan gaaffiiwwan garaagaraa barnoota garaagaraa nan dabarsa gatiin ta'ee fi egaa hundumti keessan iyyuu subscribe gochuun dagatina akkasumallee share gochuus dagatina. Thank you so much.